yaa diinagdee Afrikaa bara 2023 magaalaa Finfinneetti taa'amaatii jira. Yaa kanarrattis pirezidaanti Saahilewarq Zawudee dabalatee qooda fudhattootni garaagaraa irratti argamaniitii jiru. Hayyoonnii fi qorattootni dargaggootaa bu'aa qorannoo isaanii fala akiiku qaamolee imaammata bocanii fi murtoo kennanitti akka gumaachaniif carraa kan uumu akka ta'e himameetii jira. Yaa'ichi guddina indaastirii Afrikaa misooma itti fufiinsa qabuu fi hiyyummaa akkaataa hir'isuu danda'u irratti xiyyeeffatee kan mari'atudha. Pirezidaanti Saahilewarq Zawudee yaa'ichi ajandaawwan Afrikaa bara 2063 milkeessuudhaaf qabateef kallattii kan akeekuu fi michummaa dhugaa kan lafa qabsiisudha jedhan. It is increasingly evident that industrial development is not a luxury. Misoomni industirii guddina dinagdee biyya tokkoof damee murteessaa. Kanaaf industiriiwwan oomishaa nu kennan irratti investi gochuun humna isaanii cimsuu qabna. Dhiibbaa alaa dandamachuuf kan nu dandeessisu humna industirii jabaa uumuuni. Misoomni industirii guddina dinagdee fi misooma hundaa bu'uura kan kaa'u ta'us himaniitii jiru. Imaammataa fi tarsiimoo oomisha alaa galan keessaa bahuudhaaf akkaataa danda'amu irratti hojjetamuu qabaas amaniitii jiru. Relying solely on foreign manufacturers poses risks. Oomishaa fi oomishtoota alaarratti of dagachuun sirrii miti. Of eeggannoo ni barbaachisa. Filannoo oomisha biyya keessaa bakka buusuun gabaa addunyaa irratti dorgomaa ta'uuf hojjetamuu qaba. Dhaabbilee manufacturingii baay'isuun imaammata ariifataa ta'an hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Misooma industirii guddisuun fayyadamummaa waloof hojjechuu qabna. Ministeerri Industirii Itoophiyaa Obbo Malaakuu Allabal yaa'ichi misooma industirii guddisuudhaan muuxannoo walii qooduun dandeettii fi beekumsa jiru gochaan dabaluudhaaf carraa kan uumu ta'uu himaniitii jiru. Badhaadhina Afrikaaf qabeenya uumamaa fi misooma industirii irratti xiyyeeffachuun hojjetamu akka qabus himaniitii jiru. There is an urgent need for Africa to rapidly diversify its economies and add value to everything that is produced. Afrikaan ariitiin dinagdee ishee guddisuu qabdi. Waan oomishtu irratti sona akka dabaltuuf fedhiitu jira. Kun immoo industiriin guddachaa jiraachuu agarsiisa. Ajandaa biyyoota gamtaa Afrikaa 2063 fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii galma misoomaa itti fufiinsa qabu bara 2030 qabameen wal simsiisuun qabeenya uumamaa badhaadhaa fi warraaqsa industirii ogummaa fayyadamuun barbaachisaadha. Hojii raawwachiisaan Koomishiniin Diinagdee Afrikaa Clever Getete misooma hunda galeessaa fi ce'umsa hojimaataa imaammataan deeggarame dhaabbata hundeessuun hoogganuudhaaf hojjechuuf mari'achuun barbaachisaadha jedhan. You all agree with me that at the heart of our efforts to rescue the sustainable development goals and fulfill our commitment. Galmoota misooma itti fufiinsa qabu milkeessuuf kutannoo Afrikaa misoomte arguuf qabnu hojiin agarsiisuu qabna. Tokkummaa fi waliigaltee misooma itti fufiinsaa fi hunda galeessa fiduuf waamicha industirii babal'isuuf karoorfamu hojiirra oolchuu qabna. Jilleen qondaaltota mootummaa bulchiinsa magaalaa Shaggarii fi biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa kutaa magaalaa Laga Xaafol Laga Daadhiitti hojiiwwan investimentii garaagaraa daawwataniiru. Hojiiwwan investimentii daawwataman keessaa warshaa hojii ogummaa mukaa, meeshaalee adda addaa, warshaa nyaata daa'immanii fi industiriiwwan nyaataa kanneen jedhan isaan muummeeyyiidha. Warshaaleen kunneen walumaa galatti lammiiwwan 1,000 oliif carraa hojii akka uuman kan ibsan abbootiin qabeenyaa fi gaggeessitoonni warshaalee kanneen waggaatti birrii fi doolaaraan maallaqa miliyoonota hedduu mootummaaf galii gochaa akka jiran nutti himaniiru. Shaggarsiitiis, Finfinnees, Gondaris, Maqalees hunda Itoophiyaa keessa akkuma jiruun kennaa jirra. Miiliyoonii 20 gara 20 galchaa jirra. Waggaatti kanaa ol galchaa jirra. Akkuratariin binna hojjettuun makiinaan hin dhufa. Makiinaa sana irratti immoo fe'uu hin jira, ambuusuu hin jira, maabarasabinaas jira. isa hunዳፉ ተጃጅለ ጎዳ ይረጫል በአመት እስከ 15000 ቶን እያመረትን ነው ወጋት ሀገቶኒ ኩማ ቁደሸኒ ኦምሻ ጅር ኦምሽቱማ ኬኛ ካና ገረቶኒ ኩማ ዲደሚሸኒ ትጉድሱፍ ወርሽቸ በበልሳ ጅር ኦምሽኒ ኬኛስ ዳይመን hanqina nyaataatiin hedduu miidhamaniif kan gargaaruudha waggaa waggaan gibira doolaara miiliyoona 35
haga 50 galii taasisaa jirra. Bulchiinsa kutaa magaalaa laga xaafoo laga daadhiitti dureessoonni ciccimoon 200 bu'aa gaarii argamsiisaa jiraachuu kanneen ijaarsa jalqabanii addaan kutan 40 tahuu ibsa bulchaan kutaa magaalichaa obbo Tasfaayee Asaffaa kennanirraa hubanneerra. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa piroojeektoota investimentii jiran hordofuuf sosochiin jalqabamuu dubbatanii. Akka magaalaa Shaggaritti investimentii 140 kallattii hundaatiin hin daawwatama jechuudha. Akka magaalaa keenyatti garee 4 ijaarree bobbaasneerra. Har'a laga xaafootti piroojeektii 10 caala in ilaalla. Piroojeektii kana yoo laallu gosa adda addaan qodnee laaluu barbaanne. Kanneen hojjechuu fedhan akka jajjabeeffaman kanneen lafa qabatanii ta'anirraa ammoo hayyamni isaanii akka haqamu hubachiisaniiru. Namoonni seeraan kabajne lafa duwwaa kan jiran tarkaanfii fudhannee waliigaltee keenya akka kutamu hin goona. Kara hojiitti seenanii humna xiqqaan kan hojjetan humna guutuun akka hojjetan hin goona. Hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmed Idris furmaana tokkoffaa bara 2016tti dureessonni kaapitaala birrii biiliyoona tokkotti siiqu galmeessisan hojiitti galuu fi lammiiwwaniif carraa hojii uumuu nutti himanii. Piroojeektii 7 investimentii hojii jalqabsiifna jennee karoorfanneerra. Barakan warra hojii keessa galan kana hojii jalqaban kana walitti qabnee olaallu gara biliyoonatti kan siqootu hojii keessa galee jira. Carraa hojiidha nama 54,000 ji'oo kurmaanoo kana keessa qofatti dhuma waggaati irratti nama 500,000 carraa hojii uumna jennee hojjechaa jira. Dhuma waggaati irratti doolaara biliyoona 800 galchina jennee hojii hojjechaa jira. Haga ammaa kurmaana kana keessa qofa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 22 kuduraa fi abaaboodhaa fi kuduraalee adda addaa akkasuma maanifakcharingii adda addaarraa biyyattiin akka argattu kontribiit gochuu dandeenyee jira. Jilli qondaaltota mootummaa magaalaa Shaggarii fi biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa hojiiwwan inisheetiivii horsiisa booyyee lukkuu fi beeyladaa adda addaa fi hojii jallisii bonaa jalqabamuuf jedhus daawwataniiru. Akka magaalaa Maqiitti sosochii buusaa gonfaa Oromiyaa damee magaalaa Maqiin taasifameen maallaqni fi meeshaalee nyaataa barattootaaf oolan walitti qabuun ibsameera. Kantiibaan magaalaa Maqii Injiinar Dilboo Urgeessaa hawaasa keenya rakkoo uumamaa fi namtolcheen miidhaman dandamachiisuuf sirni buusaa gonfaa cimuu qabaa jedhanii akka magaalaa isaaniittis hawaasni gahee irraa eegamu baachuu qabaa jedhaniiru. Bara kanatti sosochiiwwan garaagaraa gaggeessaa turreen akka karooratti maallaqa callaadhaan naannoo miliyoona 1 kan karoorfanne yoo ta'u raawwii hanga ammaa jiruun miliyoona 1.2 sassaabuun danda'amee jira jechaadha. Kanaaf hirmaannan keessan akka nu biraan hafne itti fufsiifnee waan kana haamil keessinuu. Itti gaafatamaan buusaa gonfaa damee godina Shawaa Bahaa obbo Kadir Elemoo sagantaa nyaata barattootaa eegalamee cimsinee dhaloota egereef ta'u uumuuf buusaan gonfaa cimuu akka qabu dhaaman. Nyaata barataa dhiyeessinu kun tokkoffaa qulqullina barnootaatiif gahee guddaa qaba jechuudha. Qulqullina barnootaa ijoolleen irraa harca'anii sababa nyaataatiin irraa hafanii deddeebiin hin jiraatu. Kanaaf ijoolleen tun deddeebii tokko malee harcaatii tokko malee barnoota isaanii itti fufiinsaan hin baratu ta'e taanaan karaa tokkoon qulqullina barnootaa mirkaneessaa, karaa tokkoon immoo ijoolleen tun oduu harca'een barnoota isaanii bakka gahuu ni qaban akka gahaniif bu'aa guddaa qaba. Sagantaa gumaataa kanarratti kan argaman bulchaatti aanaan godina Shawaa Bahaa obbo Guutaa Gadaa duudhaa ganamaa keenyatti deebinee rakkoo wal ceesisuuf wal cina dhaabbachuun murteessaadha jedhan. Aadaa wal gargaarsaa Oromoodhaaf injifannoo tokkummaa isaati. Aadaa wal gargaarsaa Oromoodhaaf guduunfaa tokkummaa isaa ittiin walitti qabatu. Ajandaa ittiin odaa jala taa'ee ittiin mari'atee rakkoo isaa kana hiikachuudhaaf ittiin of qopheessuu jechuudha. Sagantaa gumaata buusaa gonfaa magaalaa Maqiitti gaggeeffame kanaan maallaqaa fi meeshaalee nyaata barattootaaf oolan garaagaraa walitti qabamuun danda'ameera. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Bahaa aanaa Booset kanaan dura galteewwan qonnaa isaaniif guutamuu dhabuu isaatiin faayidaa argachuuf malan dhabuu isaanii dubbatu. Yeroo ammaa garuu haala mootummaan isaaniif mijeessetti gargaaramuun bu'aa gaarii argachuuf hojjechaa jiraachuu himu. Facaasanii qamadii kanaa baay'eetti kan nu gammachiisu
Kanaan duras gizee lama moo sadii qotannee baay'ee irraa fayyadamne. Yoo dura boqqolluma faa facaafna bananallee kan facaafne xaafiin kunoo gizee nu didanuu waan ta'eef amma immoo yeroo gaarii waan nu dhufeef baay'ee nama gammachiisa. Bulchaan aanaa Booset obbo Guutamaa Biiftuu bara kana akka aanaa Boosetitti lafa hektaarri 4,000 qamadii jallisii boneetiin misoomsuuf facaasaa eegaluu dubbatu. Akka aanaa keenyatitti bara kana lafti oomishuudhaaf qamadii bonee oomishuudhaaf qabannee adda baafne hektaara 4,000 achirraa immoo hanga ammaa hektaara 500 fi tokko facaafnee jirra. Kanarraa kan hedduun dabalatin jechuudha. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo qamadii jallisii bonee lafa hektaara 300 fi 50 irratti misoomsan keessaa hanga ammaatti lafti hektaarri 67 faca'eera jedhan. Qamadii barana yeroodhaaf facaasaa jira. Waggaa darbe yeroo kanatti hektaara 10,000 ta'u kan hagam guyyaadhaatti faca'e. Bara kana 60 wayii gallee jira. Kun immoo marsaa sadiin fayyadamuu akka dandeenyu hawaasni dursee facaasaa jira. Fakkeenyaaf warri har'a facaase kun ji'a sadiin booda sassaaba. Marsaa sadaffaa immoo oomishatti deebisu isa san immoo aga caamsaa 25tti caamsaa 30tti kaasu qonna gannaatiif immoo waxabajjii keessa boqqolloo deebisanii facaasu jechaadha. Dhiyeessii calla guddistuu sanyii filatamaa xaa'oo paampii fi tiraaktara akkaatuma barbaadameen qonnaan bulaaf dhiyeessaa jiraachuus dubbatu. Saffisni isaa dabaluuf maakaanaayizdi goona. Tiraaktarii akka itti fayyadaman goona. Inni kun immoo dhiyeennaan calla guddistuun akka dhiyaatuuf goona. Hubannoon uummataan dabala. Kanan goona kaan nyaata ofiitiif kan danda'u gabaa biyya alaatiif kan dhiyeessuu danda'u bittaa qamadiitiif kan ooluu danda'u haala mijeessinee itti deemne. Jilli kun dhuma facaasaan booda inisheetiivii misooma paappayee daawwate. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Shawaa Bahaa obbo Laggasaa Taliilaa godinichatti badhaadhina maatii fiduuf inisheetiiviiwwan haaraa mootummaan boce hojiirra oolchuun bu'aa qabatamaa argameera jedhan. Amma hawaasni keenya immoo tarsiimoo mootummaa inisheetiivii mootummaa fudhatee raawwatee hojii qabatamatti galee jira. Akkuma irraa agartan kan hektaara hedduu qamadii irra facaasaa olleerra. Dabalataan immoo hojii walirraa hin cinne hojjetameen immoo inisheetiivii fuduraa keessaa tokko paappeedha. Paappeen amma asitti agartan kun hektaara 10 ol kan ta'u asumatti qonnaan bultootaan akka kilaasteraatti akka faca'u godhamee bal'inaan hojjetamaa jira waan ta'eef isa kana gandoota biraa keessatti cimsinee itti deemaa kan jiru.